Ayyaana shumaa kan bittooddattoonni fi kawantoonni maatii waan ilsa ta'e bagana gaandeettaniif tan arras waan baay'ee tokko isin fayyadamuun isinitti agarsiisa. Akkuma beektan yeroo darbe egaa Google afaan Oromoodhaan sirriitti hojii eegaluusaa isinitti agarsiisee isin barsiiseetiin ture jechuudha. Baay'een keessan egaa afaan keenyaan afaan Oromoodhaan barreessinee gara afaan kan birootti jijjiiruu dandeenya malee afaanota kan biroodhaan wantoota barreeffamanii jiran gara afaan Oromootti jijjiiruun nutti cimaati jira as keessaatii laanguweejii keessa yeroo seennutti afaan Oromoo waan jedhu argachaatiin jiru kun baay'ee nu rakkiseeti jira jettanii komii garaagaraa kaasaa turtaniiti jirtu. Egaan viidiyoon yeroo darbe irratti akkuma isinitti meetii ture Googiliin yeroo dhiyoo gidduutti laanguweejii afaan Oromoo jedhu kunoo toora kana keessatti nuuf dabala. Ammasitti immoo detect kan jedhu kana keessatti fayyadamaan isiniin jedheetiin ture yeroo darbe egaa akkuma yaadattan kan isin barsiise bakka kanarraati detect language kan jedhu kanarra kaa'adhaati. Bakka kanarraatti immoo afaanota barbaadan fayyadamaan isiniin jedheetii ture. Arraan booda garuu salphaamatti jechuudha addana keessa seenuun jecha afaan Oromoo jedhuun laanguweejiin keenya itti nuuf dabalameetii jira waan ta'eef salphaatti dhuftanii Oromoo kan jedhurra kaachuun gara qooqa barbaadanitti jijjiiruu ni dandeessu. Akkasumas illee afaanota kan biroodhaa wantoota barreeffamanii fuutanii gara afaan Oromootti jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee tokko ajaa'ibadha. Amma fakkeenyaaf iddoo kanarraati afaan Oromoodhaan wanti barreesse salphaamatti jechuudha gara afaan barbaade afaan Ingiliffaas ta'uu danda'a, Amaariffas ta'uu danda'a, Ingiliffas ta'uu danda'a jijjiiruu danda'a jechuudha. Akkuma kana wanta qooqa kan biraadhaan barreeffameeti jiru gara afaan Oromootti jijjiiruutii ni dandeessu jechuudha. Dogoggora tokko malee sirriitti bareechee isiniif tiraansleetii gochuutii ni danda'a jechuudha. Kun immoo oduu gammachiisaadha jechuudha. Kanaaf egaa guutummaa guutuutti jechuudha hanqina tokko malee sirriitti jechuudha akkuma afaanota kan biroo gara afaan barbaadnetti jijjiiruutii dandeenyu afaan Oromoo irraa gara afaan kan birootti akkasumas illee afaan kan biraadha wanta barreeffamee jiru immoo gara afaan keenya afaan Oromootti jijjiiruutii ni dandeenya jechuudha. Sababni isaa kunoo akkuma gartan afaanota 160 kaampaanii Google Translate kana keessa jira. Isaan kana keessatti nuuf dabalameetii jira waan ta'eef salphaatti filannoo keessaniin itti fayyadamuutii ni dandeessuun isin jedha. Meegaawottooti jecha afaan Oromoo jedhu laanguweejii kana keessaati argachuudhaaf egaa dirqama appilikeeshinii Google Translate keessan abdeetii gochuutii qabdu jechuudha. Eessaa arganne abdeetii godhanna kan jedhu immoo baay'ee tokko salphaadha. Barreeffama viidiyoo kanaa jala isiniif kaa'eetiin jira jechuudha description box jala. Kanaaf bakka kanarraatii ni tuqxu booda haala kanaatiin isiniif ba'a. Bakka kanarraatti immoo aappii as tuqaa buufadhaa kan jedhu ni jira jechuudha. Ishee kana liinkii jalqabaa kana ni tuqxu jechuudha barreeffama viidiyoo kootii jala sanii qaxxitaa asirra isin fide jechuudha. Akkuma agartanii egaa nama baay'eetu addanaan seenee abdeetii godhataati jira. Nama 1500 ol addanaan seenanii appilikeeshinii kana gabbuufataniiti jiru jechuudha. Iddoo kanarraati egaa suuta jettanii dhumarra ergi dhuftanii bakka kanarraati download Google Translate app kan jedhu kana yeroo isin tuqxan qaxxitaa jechuudha. Osoo bakka kan biraa keessa isin seensiin Google Play Store irra isin fide jechuudha. Achi booda abdeetii godhachuutii ni dandeessuun isiniin jedha. Meegaa fakkeenya isiniif haa ta'u isinitti agarsiisa. Gara Google'n dhufeen amma waan afaan Ingiliffaan barreeffameeti jiru koppii godheetiin ka'e akkuma agartanii dhufee addana keessatti laanguweejii koo afaan Oromoo irra kan jiru kana Ingiliffarraan kaa'adha jechuudha. Ingiliffarra ergiin kaa'ee booda bakka kanarraati immoo qooqa Oromoo jedhuun filadha. Sababni isaa immoo Ingiliffarraan gara afaan Oromootti jijjiiruutii barbaade waan ta'eef. Kanaaf maal godha addana keessaati iddoo kanarraa akkuma agartan afaan Oromoo gubbaa kanarraati sarchii godhachuun illee argachuu ni danda'a. Mallattoon sarchii gubbaa kanarra ni jirti. Oromoo jedhee yoon sarchii godhe akkanatti naaf ba'a jechuudha. Isinillee akkanatti argachuu ni dandeessu. Kunoo okee yoo jettan gadi isiniif fidee iddoo kanarra isiniif galchee jechuudha. Yookiin immoo dhumarra dhuftanii jechuudha bakka O jedhu keessaati argachuu ni dandeessu. Kan amma kunoo ariitiidhaan isinitti agarsiisaa jira. Suuta jettanii barbaadan dhuftanii iddoo kanarraa argachuu ni dandeessu. Yeroo darbee afaan Odiyaa kan jedhu isa kana duwwaa ture amma garuu Oromoon cina isaatti nuuf dabalameeti jira jechuudha. Kanaaf kana filachuudhaan egaa salphaatti afaan jijjiiruu barbaadanii sana addana keessatti ni galchitu yookiin koppii gootan isa fiddan sana bakka kanarra tuquudhaan peesti ni gootu. Kun amma akkuma agartan afaan Ingiliffaanidha. Bakka kanarratti immoo afaan Oromoodhaan nuuf jijjiireeti jira jechuudha. Baay'ee tokko nama ajaa'iba. Egaan haala salphaa kanaan egaa afaan barbaadan gara afaan barbaadanitti jijjiiruu ni dandeessu. Akkasumas illee afaanota Chaayiniffaan, Arabiffaan barreeffamanii jiran gara afaan Oromootti jijjiiruu ni dandeessu. Akkasumas immoo bakka kanarraati afaan barbaadan haasoftanii translate gochuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf mallattoo maayikii kana yoo tuqxani. Hello guys, please subscribe my channel. Akkuma agartan amma haasa'uu qofaadhaan yeroon afaan Ingiliffaadhaan haasa'e inni immoo gara afaan Oromootti naaf jijjiireeti jira. Kanaaf egaa afaan Oromoodhaan immoo wanta nuun haasofne gara
afaan kan birootti akka inni nu jiru gochuudhaaf Google'n yeroo muraasa fudhachuu ni danda'a. Yeroo sicha garuu salphaatti waa hedduu gochuu ni dandeenya jechuudha. Kuniyyuu waan bayeessaa fi waan ajaa'ibaati. Kun egaa nu gammachiisa jedhee abdii guddaan qaba. Kanan isiniif qabadheetti dhufe yeroo darbee hanqina kanaa qaba ture jechuudha. As keessa seennee afaan Oromoo jecheeru qabaa turre siistamiidhaan fayyadamaatii turre ammaa kaasne garuu addana irraati akka barbaanne jijjiirree fayyadamuu ni dandeenya kan jedhuufan isiniif agarsiisa jechuudha. Viidiyoo kana kan isinitti tole abdii guddaan qaba. Yeroo itti aanu deemnee gargaarutti gahaa nagaan naaf turaa isinan jaalladhaa isinan kabajaa. Baay'ee.